Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota page kana hundi keessanu. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Har'aan tana akkuma qabdan akkuma madura dhageettan akkuma gara Facebook haatiin isinii barreessaa turre reediin hadda amaliyyaa ta'a yookaan hadda operaasyoona ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee keessaanillee barreessitanii nama baay'ee nu gaafataa turtanii zaaraallee keessaan barreessitanii gaafataa turtanii zaaraa sanyii Oromollee akkuma beektan biyya Arabaa kanatti madaamini mana namaa waan dalaganiif yeroo argattee barreeffama keessatti deebisuu hin dandeenye ummata Kaayirollee asliillee ummata asliifaa tolchaa osoo madaalii nama baay'ee namni itti barreessu jira isaan arganii isinii deebisuu hin dandeenye guutumaan guutuutti guyyaa hadhaa haala oolmaa reedii gara barreeffama inni akkasii barreessine dhageettaniirtanii hadda operaasyoona ta'a hadda amaliyyaa ta'a jechuudha garaa qalamaa jechuudha. Kanaafuu haga rabbi waliin nu fidee guyyaa boruu oduu haarawaan isinii dhufnutti hadda wanni godhuu dhufne xiqqoo isii du'aayii hadda waan ta'u wanni operaasyoona ta'uuf xiqqoo du'aayii godhuufi barbaannaa. Du'aayii rabuusuu fi barbaanna isinillee aamin jettanii du'aayii gootanii sheer godhaa waliin qooda du'aayii goonaaf jechuudha. Maaliif jennaan gargaartanii jirtanillee akka bira maallaqaanillee bira dhaabbatanii jirtanii gargaarsallee gootanii fi jirtanii obboleessi namaa tokko biyya namaatti garaa baqaysamuu miti qufaan yoo nama qabe nama ulfaata biyya namaa keessatti jechuudha. Kanaafuu rabbi kadhannaaf jechuudha. Akka rabbi waa hunda laaffisee fi boru laayivii dhufee fayyeera ummata koo galatooma akka inni isiniin jedhu hadda rabbi kadhannaaf jechuudha. Hadda du'aayii goonaaf jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan koollee na bira jiranii du'aayii goonaa fi xiqqoo isii aamiin jennaa obsaan nu hordofa obsaan nu wajjin ta'a jedha. Daqiiqaa 10 takkaa du'aayii goonee fi isinillee aamiin jedhaa sheer godhaa waliif qoodaa du'aayii goonaaf jechuudha. Akkasii بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كينا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كينا أتهم بيتا هندن بيتا يرونو بيان باجرو في كبيال إبي خنا خنا في ربي يا رب مشاكنا رانو آمين يا رب نوفر آمين يا رب نوفيس آمين يا رب نوفيس آمين يا رب كينا بيتا قدرات الجميع كي تذكرني يا ربي يا نوفيس آمين آمين يا ربي نوفيس آمين يا ربي ندند تاسمته أركع قبا وعملوا يدند تدت يا ربي نوفيس آمين يا ربي نوفيس آمين يا ربي يا نوفيس آمين يا ربي كسيك وانسمع ست بون سكرن جين اللي رمضان جاء الفاتحة جاء الفاتحة كيس يا ربي نوفيس آمين يا ربي نوفيس آمين يا ربي دندتي دتي سكرن يا ربي نوفيس آمين يا ربي وانا مرايو سمت أركع قبا يا ربي نوفيس آمين يا ربي انت أبدا دندتي تدتي يا ربي رانوفو آمين يا رب الرانوفو آمين يا ربي كينا نما فيبرو أزبيا أكا دراسة نتي نولي ورئي إسا وردو ورئي إسا فركتي إسا فميدامي إسا فوقا مكانا ولي نقمد يا ربي نداسس آمين يا ربي قمتشون الأقيسس آمين يا ربي قمتشون ولي ندابس آمين ربنا آمين آتنا آمين دنيا آمين حسنة آمين وفي الآخرة آمين حسنة آمين وقنا آمين عذاب النار آمين اللهم صل حسنة آمين وفي الآخرة آمين حسنة آمين وقنا آمين عذاب النار آمين اللهم صل akkasii obboleeyyan keenya du'aayii waan guddoodhaa ji'a kana keessa walii kadhatuun akkasitti deebisee egaa akkuma beekamu reedii adam jechuun nama sabboonama yeroo hunda waan oromummaatiif quuqame waan oromummaatiif dubbatu jechuudha. Hundi keessan kan qabdan
maallaqaan bira dhaabbadhaa kan immoo qabne du'aa idumaan bira dhaabbadhaa akka rabbiin isa nassaree akka rabbiin isa fayyisu jechuudha. Amma du'aa iboonaa fi yaa rabbati nu fayyisi. Yaa rabbi qalbii keenya nu fayyisi. Yaa rabbi mucaa kana isa nu dhageessise qalbii keenya illee nu gammachiisu. Yaa rabbi maatii isaa haalii isaa hiriyaa isaa kan isaa quuqaman. Yaa rabbi diinata illee yaa rabbatti gammachiisu fayyeennan gammadu yaa rabbi nu dhageessise nu gammachiisu. Yaa rabbi maatii isaa haalii isaa hiriyaa isaa kan isaa quuqaman. Yaa rabbi diinata illee yaa rabbatti gammachiisu fayyeennan gammadu yaa rabbi nu dhageessise. Ya Allah ya Rabbi kan wallal ya Rabbi itu nunggu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma salli. Akkasi obboleeyyan kiyya jazakallahu khairan rabbi sinirraa hajaalatu. Akkasi obboleeyyan kiyya du'aayi waan qalbii miti hadda jechuudha ka garaa baqayfamaa jiru. Hadda maliyyaa ta'aa jira biyya namaatti momporosoona ta'uun baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha namallee sodaachisa jechuudha. Tokkoffaa jireenya biyya namaati. Lammaffaa ati yaadi yeroo kana yeroo dhibeen koronaan biyya weeraruu kanaan jechuudha. Anna obboleeyyan kiyya du'aayin keessan barbaachisaadha. Kanaafuu du'aayi keessaniin bira dhaabbadhaa. Rabbi kadhadhaa fi inshaallah boru yoo rabbi jedhe fayyee operasoona ta'ee nagaan muramee jira ka jedhu isin dhageessisu tenna akka inni illee wayyaa'ee guyyaa lama sadiin booda dhufee uummata Oromoo kiyya galatooma warri na bira dhaabbattanillee warri du'aa naa gootanillee galatooma isiniin jedhu abdii qaba. Guyyaan baqayfamee wadhamuu deemu har'a. Kanaafuu akka har'a ta'e beeynee du'aayin akka nu barbaachisu beeynee obboleeyyan keenya kana dubbisnee du'aayi godhuu fi dhufne isiniin wajjin aamiin jennee inshaallah jiin ija ramadaanaati rabbi nurraan fuudha isinis du'aayi godhaa fi jechuudha abdiidhaan guyyaa boruu eeggannaa jechuudha. Ijoollee barreessaa jirraa fi ijoollee dubbisaa fi jirraa nama maraa barreeffama deebisuun danda'anii nama maraa chaatii deebisuun hin danda'amu. Innaa warri nu dubbisnee quba qabnu kunniin waan dhageenyee fi information agarre ka isiniin geenyu ta'a jechuudha. Shamarran baay'een akka malee nu gaafataa jiran. Shamarran baay'een akka malee anaa gara Facebook kiyyaati gara Facebook abdii komeediitiin akka malee na barreessu jiran. Obboleessi keenya maalirra gahe reediin maalirra gahe akkam ta'e guruppii WhatsApp takkas bakka maratti akkas jechuudha. Kanaafuu dhugaadha akka cinqamtan quba qabnaa akka baay'ee mucaan siyyaachise quba qabnaa. Agartee baay'ee tokko shamarran teenna rabbi jaannataa sinaa gananiisu waan ramadaanni kun qabu rabbi sinaa argachiisu. Halkan Laylatul Qadri rabbi sinaa qunnamsiisu isallee rabbi nagaan haa fayyisu inshaallah fayyee isaa dhageenya jechuudha. Waan nu hordoftaniif baay'ee tokko galatooma isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Haganuma isinillee dhageessifnee akka operasoona ta'uu deemu akka amaliyyaa ta'uu deemu akka dhagaraan baqayfamuu deemaa jiru isinitti illee quba qabaachifnee isinillee sagalee keenya kana dhageettanii akka du'aayi gootaniif jechuudha. Nus du'aayi goonee fi agartee obboleessi keenya akka nagaan yaalli isaa xumuramu akka rabbi isa gargaaru jechuudha. Kanuma isin yaadachiisuuf dhufne jechuudha. Anna guyyaan akka hadha ta'e nama quba hin qabnetu jira, nama hin beeknetu jira, nama hin dhageenyetu jira, nama guruppii WhatsApp san keessattuu hin hirmaannetu jira. Kama Facebook irra dhaga'ee du'aayi godhaaf hin jiru, kama Facebook irra dhaga'ee mucaan sun maalumarra jira jedhee hubatuu barbaadu. Namni baay'een dhugaadhaan wayita garaan qalamuu deema reedii garaan baqayfamuu deema reedii jedhan nama baay'ee rifata. Nama baay'ee rifata jechuudha. Reediin garaan baqayfamuu deema reedii nama baay'ee rifata jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Horaa bunaa jiraadha. Boru waan haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha. Information haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha. Na baay'ee tokko isin jaala. Waan na dhufu. Horaa bunaa jiraadha. Boru waan haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha. Information haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha. Na baay'ee tokko isin jaala. Waan na dhufu. Horaa bunaa jiraadha. Boru waan haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha. Information haaraa qabadhee akka dhufu abdiin na eeggadha.
na baay'ee tokko siin jaalladha waan nordu